Ready Adam. Baay'ee nama garrama abbe. Ani duraan nama jabaa nama beekaa tokko sisiyaa turesh. Edaati wallaala dhabbo. Dubbii tanati guyyaa kaleessaa dubbatte baay'ee nama garrama dhugaa waaqayyo. Nama kuma shanteechiseet arsiin hin ajoofteet. Shamarree arsiin ajooftii hin xurofteet. Hin xiraawus ila jaawusan. Shamara arsiisan keessaan nama tokko na jaawus hin xiraawus. Jaarraa 21ffaa keessa jirra obboleessa koo. Har'a miti jaarraa 21ffaa bara laargoon jiru, bara saamunaan jiru, bara dodoraantiin jiru miti. Bara maatiin keenya, haati keenya, abbaan keenya. Handoodhaan miiccata sanu Oromoo hin ajaawu. Shamara arsii jechuun Oromoo jechuudha. Arsii jechuun gimmaasha Oromooti. Arsii miiliyoona 20. Miiliyoona 20 hin xirooftanii ajooftanii jette. Gowwaa takka arrabsi lammatoo fi nuuf arrabsa jette Oromoon. Rakkoon qabu ofuma arrabsite bara. Minum ችግር የለም ራስን የሰደብከው ማሊፍ አርሲሰን ከሳ haati teetillee jirti bara haati teetillee xiraasan keessa hin jirti haati keetillee ajooftu san keessa illee hin jirti sigalee sila odoo beekte nasi arrabse nama 20 nama 30 kan hin gubneef miiliyoona 20 hin ajaan jechuun kee baay'ee nama qaanfachiisa baay'ee nama laasaarfachiisa sijjammeeruuf sooshaal miidiyaa kanarratti harkirri caalli beekamtii malee beekumsan qaban namni beekamtii hin qabne namni beekumsan qabne beekamtii qabummoo sabaafis hin tolu biyyaafis hin tolu miknaatum beekumsan qabu ka beekamtii qaba malee ati nama san keessa nama tokkodha beekamtii qabda malee beekumsan qabdu odoo beekumsa qabaatte nama si arrabse nama 3 nama 4 jettee waliin qabde shamarree arsii hin xiraanii najaan jechuun barbaachisu ture mulaacidhaan haddattan kan jetteef immoo Oromoon hundu mulaacumaan haddata arsii bicha mita mulaacidhaan haddatu akkuma walii galatu biyyi Itoophiyaatu mulaacumaan haddata haati teessi mulaacuma saniin haddatte haati teessi alte sunillee mulaacuma saniin haddatte rakkoo miti mulaacidhaan haddachuun harraba miti obboleessa koo qatiyyoo abbaan gaafa cabse ollaan ija balleessa itti arse har'aati gadi baatee akkana dubbatte boru namni biraa dhufee isin akkana odoo jedhee irraa baaneen dubbannu maaliif situ karaa baneeka rakkoo miti shamarree arsii najaan hin xiraan kan jette immoo shamaruma xatarra xirooftu ajooftu jettee kanatu iyyuu du'a jala si baase kana beeke ni yaadatta gaafa ibamte arsuma tanatu ijoolluma arsii tanatu iyyeeyyisiise si duukaa ture rakkoo miti kun dabaan jallataan hinuma jira gola Oromoo keessa homaa jechuu miti baay'uma nama qaanfachiisa baay'uma nama saalfachiisa nama beekamtii nama feemasii jedhamu tokkorra nama jabaa jedhamu tokkorra waan gadhee waan saree dhagahamuun baay'ee nama qaanfachiisa kun akka Oromootti illee nama qaanfachiisa obboleessa koo kana gosti biraatu sin hin dhagayin kana sabni biraatu sin hin dhagayin dubbina ati dubbatte kun har'a sila odoo arsii taate odoo biyya jiraatte har'a hidhamtee garafamta ture gumaa baasta ture silaati odoo biyya jiraatte gumaa si baasisan ture shamarree arsii jechuun haadha sinqeeti araarsituudha obboleessa koo baay'uma nama qaanfachiistu ummanni miidiyaa kanarra jiru baay'uma nama qaanfachiisa nama 3 nama 4 jedhaniit gola Oromoo hunda salphisu yeroo baay'ee saroota isin namaa miti sijjammarim reedi waan isin jiru irri dayyuusoon biyyaafis hin ta'u sabaafis hin ta'u ollaafis hin ta'u dura of ilaale doobiitu maal keessan jira jedhee of ilaale ammaan booda qe'ee Oromootiif kabaja laadhaa nurratti dhuftanii nurratti hin diddiginaa achumatti diddigaa bakka barattanitti nuti waan san keessa hin jiru ummata qe'ee biyya jiru kabaja laadhaa har'a arsii ajooftuudha kan jette kun kan miidiyaan fayyadamne meeqa jira shamarree arsii ajooftu kan jette kun hana sooshaal miidiyaa kanarra hin jirre meeqa jira kan nagaadhaan biyya ofii jiratu meeqa jira arsii jechuun gimmaasha Oromooti gimmaasha Oromootiin ajooftan jettee darba tuwaaleeki situ feera dhugaa tuwaaleeki shamarran arsii keessa hunda miti kan aqilii qabdu jirti kan naamusa qabdu jirti tokko muraasa malee hunda namaa miti xannacha tokko foon tokko balleessa jedhani kanaafu kan wal fuudhee jaalalaan hojjeta taa'u nullee ijoollee fikriitii beetta anamma jechuun arsii galuu dheeraa fi sodaadhee bar jaarsa namaallee miti. Taa'u godha guys. Baafedhe fuudhee dhiisee isin hin galchu. Baritti mujjira suudinaa dhiisi akka isiillee yoo fuudhe mirga isaati isa hojjiciisa isin maal rakkattan. Lammaffaa haati maaluun jedhanse isin hattuudha nuun jedhanii bar dammoo si duunaa waan isin daladde dhaggeeffadhu mucayyoonis taariqa hojjettee bar fiiltarii wayin dhufne hattuu kan jedhu wayi hattuu jedhee irratti barreesse argitee jaarsa namaa hattee jedhan fakkeenyaaf akka keetti akka shamarree tokkotti dhiira moo shamarratatu atama jettee yaaddaati
Fakkeenyaan akka kiyyatti shamarran hatamuu dandeessi. Namni hatamu hin jiru dhageeffadhu. Namni meeshaa yookiin distii yoo ta'e malee namni hatamu addunyaa kanarra hin jiru. Tokkoffaa. Jarri immoo hinattanii jedhanii kaama. Salphannee bara. Okkoo haa jedhani namni hatamu addunyaa kanarra hin jiru isiniin jedhee bara. Halloo. Wallahi akkana bar kun beektuu kanaaf jirti kanaafuu gadi jejjedha. Amma bar dhaqi miidiyaa laan suuraan jaraa gadi galabbatamanii reedii faarrabsaa jira. Mucaa miskiina wallahi. Rabbii jedhaa dhiisaa wala fuutu yaaki. Anillee achi seenuu edaanis. Achi lixu edaanillee. Rakkoon qabu tiniin bilbila akkuma gabbuutirraa. Innaa akkasii boontiyyee laal ilmi namaa addunyaa kanarra yoo distii meeshaa amma fakkeenyaaf ati mana kee keessa balbala cufattee meeshaa ala keettee gimmaasha ala dhiistee deemtee namni si jalaa haatee jedhama. Namni nama jalaa hatamu meeshaa malee kanaafuu fedhii isaatiin itti dhaqe fedhii isiitiin itti dhaqxe malee wal jalaa hatame hin jedhan. Lammaffaa haati dhimmaa osoo hin dubbatin wanti isin gabbaasee isin dubbachiisu takka hin jiru. Sadaffaa anuma mataa kiyyarrallee argitee illa naafiin namni kun na miidhe yaa Oromootiyya. An miidhame yoo jedheetiin gad bahee dubbadhe. Itti sookee narraa dubbadha rakkoon qabu narraa haasaa. Garuu osoo an miidhame kana hin jedhin wanni isin irraa haasoftan hin jiru. Namni lama yogguu adda deeme nama santu deeme moo nama santu si dhiise moo isatu dhiisee ati wanni irraa beektan takka illee hin jirtu. Isiniif galee waan hunda adda baafadhaa. Ammas immoo waan sitti hima. Fakkeenyaaf namni tokko hin heerumaa. Atis Islaamaa anis Islaamaami. Akka carraa yoo jaarsa keetiin si xaallaqe siin jedhe sadan kee yoo sii kenne an tiktaakii koo jalatti gaafa reedii naasoo waraabeen ture. Naazan sisti jaartii reedii wallaahi kan inni gadhiise sun aqilii qabdii nama narrabsitu. Guyyaa gaaf tokko isiidhaa gadi ba'ee jecha hamaa dubbatu argeen beekuun garuu falfalaa tiktaakii kanarraatu waa dubbate malee ammallee siin adaba qabdii beeki. Mucayyoo waan dubbanne mucayyoon adaba qabdi. Wallaahi iddoo tokko na dannaqaanan uummanni maraachee footoo akkana godhee mucaa maraachan garuu siin aqilii qabdi. Maal sitti fakkaata akka shari'aa islaamaatiin dubartiin tokko yoo heerumtee hiikamteennaan baatii sadiirra dabarfannaan shari'aan islaamaa itti deebii isiin hin jedhu. Amma namni biraanii kaasii hidhatutti yoo sadii si xaallaqe jechuudha. Haga namni biraanii kaasii hidhatee nama sana dhiistee jaarsa keetti deebita malee ittiin deebitu. Reediin garuu akka jedhetti sichi zinaan wajjin dalagaanii baatii sadii finne arfaffaa jammarree deeffachuu hin danda'u. Shari'aan tokko maal jedha sheekni tokko deeffachuus hin danda'a jedha. Kanaafuu al tokko waa'ee shari'aa keenyaatu ilaaltanii natti tola. Eenyuyyuu jaarsa ofii wajjin kan taa'u ganama kan heerumte abbaa carraati. Kan carraan keessi dide 3, 4, 5 heerumuu dandeessa. Garuu jarri lama wal bira heeruu namni waggaa guutuurraa dubbannaa eda galgala gadi bahee itti cabse reediin hamma immoo balaatti buusaaran jechuudha. Dhugaa rabbii al tokko nama gorsuun barbaachisaadha. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkasii hundi keessanuu dhageessanii jirtanii an baay'ee haasa'u siin jaaladhu uumama ta'ee jechuudha. Osoo beekee jecha lolaa dubbatan takka hin jirtiin lolaaf keessaa qabu osoo akkas ta'e desna jedha silaayi jechuudha. Halloo. Kamitti himmaan dhugaa gaayis nagaan qabdanuu sen. Taaptaa bingootanuu nama meeqaan taatanii? Galchuu. Anas yoo ta'e narraan dubbatinaa yoo harrakkadhee narraa dubbadhaa jedhee malee narraan dubbatinaa. Aanoo isin arguun jira dhugaa dubbachuudha. Ana na faarsaa. Kabiraan immoo wanta na dhibu yeroo baay'ee jechuudha. Asitti ana dhuftanii gootitti ta'e naan jettan. Achi dhaxxanii immoo waan biraa jettan isinuma taazabee ofumarraa isin dhiise jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kuni maaliif barbaachisa? Albee lamaa nyaachuun maal isin godha? Albee lamaa dhiisaa isin dhimma namarraa hin dubbatinaa. Anillee barkeessuma jira dhugaa rabbi asitti dhuftanii na hafarsaa. Achitti dhaxxanii yookiin nama rabsitan yookiin waan biraa jettan mina gabbaachu nama san ana biraa deeme moo sanna biraa deeme wanni isin biraa hin beektan takka illee hin jiru ba'aalla rabbi sodaadha. Dhimma nama dhuunfaa keessa hin galchina. Abbaa fedhe fuudhee hiikuun mirga qaba. Bara kamaa argee jirtaa miiree biyya jaalalaa jirta bar keessa seenuun qaban dubartiinii bar biyya qabdi bakka itti dhalatte qabdi malee bakka itti heerumtu hin qabdu beek addee carraan isii geessadhatti kanaafuu ilaama dhugaa dubbachuun naafi wallaahi laazim jaamtun jaamti malee saree janne gajjatti Oromoon wabillaahi
billahi oromoo kutaa kudha tokko keessaa jiranaaf wallaan ijoollee arsii baay'ee kanan jaalladhu kabaju jiru. Uksuun billaa kan miidiyaa kana irratti yoo namni ijoollee jiraatteeru mee ijoolleen jaraa nama fuudhan maalaan dhaqee oromootteeru midhaqee jinniitteeru maqaa nama dhaatu arargee silaale abbaan fedhe afuudhu maqaa nama dhaatu garuu keessa maaf akkana gubatu qoy rabbii jedhi anillee amma bir namicha tokko afaaqaree akkanitti seenu dhabeen taa'aa jira bar sodaadhee isuma dhuguma akkam ta'uunaa fi garuu jaarsa namaa miti inni indee bornatti duulanii bar Esa ki yada kan. Wallahi kolfina kan. La nama shan nama afur nama media kana jirtu guddatee baay'ate nama 15 jechuudha. Arsiin TikTok irraa miti ka jirtu. Dubartiin arsii anuma wajjinoo TikTok irraa miti ka jirtu lafarra jirti. Dhiirri arsiillee lafarra jira malee TikTok irra hin jiru. Warri TikTok irra jiru ana wajjinoo baalagee fi warra eenyummaa isaa kabajaa kan hin beekne jechuudha. An kabajaa dubartii arsiillee kabeeku dhiira arsiillee kabeeku jechuudha. Dubartiin takka amma fakkeenyaaf reediin ijoollee arsii arrabseemi. Arrabse gandallee tuqee arrabse it is okay balleessaa isaati. Garuu obse ka waggaa ko obse naafi. Naaf gala dhageeffadhu. Wallahi mucaan hin gubatee bar. Amma tuuni wallahi wa billahi naafi sababa ni jimmaa fuudhee mal uksun billaa tuuni kutaa biraa fuudhee namni maqaa namaa kaasuun utuuni wallaggaa faa baalee faa fuudhee never. Jimmaan kun barsan mirgisaati ani siin hime mirgisaati sun garuu laal. Ana lena ajjeefta malee maneeru maa miireena argitanii wallahi billahi jaarsa namaa neeru inuma neeru magaru inuma dhufa ganda keessan nasimadha. Ina dhageeffadha wannan jechuun jiru laan dubartii safuu beektu yoo jedhan anamma fakkeenyaaf reedii silaa akka ganda akka arsii jaaladhu silaa gabbayee hin arrabsa garuu waan nan arrabsiisanii jira maaliif yoo jette tokkoffaa dhalaadhaaniin tun gabbayee osoo ilmi dhiiraa hin jira ijoolleen arsii hedduu jira baay'ina yoo jenne inni arsii hunda hin arrabsine bar arsii hunda hin arrabsine bar filtera baabdii kan fakkaatan jedhe malee atama bareedduu kana haati manaa isaa eegasii bareedduu kana bar ijoollee arsii keessaa bar wallahi shamarran arsii dhaggeeffadhu bareedina illee ni qabdi kabajaa illee ni qabdi abbaa manaa ofii illee ni kabajii bar tokko jirti ibidda sheexaanii tokko jirti malee bar shamarran arsii hunda tuquun hin taatu bar adaba kan qaban jiran kan jaarsa ofii kabajan jiran kan miidiyaa kanan fayyadamne jiran oo miidiyaa fayyadaman illee maqaa nama biraatiin fayyadamanii kabajaa ofii eeggatanii kan ta'an jiranii bar wallahi laazim ana ma shamarran arsii riyaamee kan qaba babbareedduu miskiinota nama gaarii hunda miti bar garuu akkuma sana kan nama arrabsu illee achuma keessa jira jarraka kanaatiin immoo maqaan nama gaarii baduu hin qabu sinee garuu arrabsee jira dhagee maraati maal utuu ana ta'e muqaatanii kaayyuu bar Ende jarri ko jaarti reedii adda baasu malee maal ta'e maraattee bar intaluu maraachanii isa maraachanii maa dullattii fuute jedhu maa ijoollee fuute habiibti jaarsaa qaaraa wannan laal dhufanii bara kam jedhan waan an ta'e bakka akkas goote namni bar adda ba'u namatti illee hin gammadu anuma mataa kiyya argitanii waan uumame kana hunda irratti argite nama maaltu argite ati jaarsa keetti adda baatee baga rabbitti si baase namni siin jedhu hin jiru shayxana illa shayxana yoo ta'e malee jechuudha. Kanaafuu waan takka zim jedhu. Taa'u godhaa guys. بزور ودا صمد سمون بملال سو لكسو ينسى كارغو جنكين بافتبسه